An jireenya jiraadhutti an gammadaa mitan. Waan tokko dhiista. Waan tokko boossee dabarsita. Waan tokko gadditee dabarsita. Pilaanii mataa isaa qabaatee utuu deemaa jiru baay'ee nama tattaafatu kaleessaa feelii godhe. Beekamtiin isin bada. Waggaa tokko lama caalaa beekamaa taateen turte. Dirree kubbaa miilaa keessatti hin dandeessu taanaan kubbaa miilaa taphachuun dandeessu taanaan dirree keessa dhaabattee taakeettaan naqabeechuun barbaachisu. Asitti dhalachuun irra hin turre yookiin akkas ta'uun irra hin turre kun ta'uun irra hin turre amma asitti hojjedhu tun achitti hojjedhee kun ta'uu qaba jedhee yaadee beeka ofii magooti. Biyya itti dhalattee hin jijjiirtu malee biyya jiraatu jijjiiruu dandeessu. Exactly. Kalaqam podcast. Deebiin dhufnee jirra. Ole. Gara mata duree keenyatti dabarra. Mata duree baay'ee dinqii qabna. Buna dhugnu malee hin danda'amu. Irraa dhugaa somna. Podcastiin keenya baay'ee inni jalqabaa baay'ee reakshiiniin jiru gaariidha. Inni YouTube irratti gadhiifame. Namnis nu jajjabeessaara. Social media irra baay'ee gaarii deemaa jira. Yaada gaarii dhufee gaanus immoo waan fooyyessaa gaarii gochaati itti deemna. Egaa yaadi har'a kaasnu baay'ee hawwataa waan ta'eef gara yaada keenyatti dabarree gaarii dhamti ture. Yaada har'a irratti mari'annu. Maal ture? Ole maal? Jireenya jiraannutti gammadoodha. Nu amma advaayisii miti kennaa hin jirru, gorsa kennaa jirra miti. Tokkoon laayifuma jiraannu keessatti. Kan waan nuyis gochaati jirudha amma asitti haasaa kan jirru malee akkasiidha akkasii miti namatti himaa hin jiru nuyi. Garuu nu wanta isa jiraachaati jiru kana haasaati jirra. Kanaaf amma jireenya jiraadhutti gammadaadha itti yoo nu gaafatte ani jireenya jiraadhutti gammadaadha jedhee ana si deebisu tokkoon ani ofii kiyyaa jireenya jiraadhu san maaliin jiraadha waan jedhu immoo beekuun qaba laata waan jedhu waan ijaa dhufi. Yookaan immoo akkuma nutti dhufedha waan eksternaadhaan nu dhufetu gara jireenya keenya gara barbaadetti geessa. Jireenya jiraadhutti gammadaadha. Jireenya jiraadhu garuu nagaa hidheetu hin taane maaltu jiraate amma qorannoowwan baay'een waa'ee happiness irratti godhaman yoo ilaalte namoota jireenya isaanii guyyaa keessatti gaafa rakkatanis gaafa argatanis gaafa dhabanis haaluma keessa jiran keessa ta'anii keessa isaaniitti gammachuu qaban yeroo hundumaa milkaa'oodha. Akkas jechuun gammachuun milkaa'ina booda dhufatu hin taane karaa ittiin milkaa'an keessaa tokko jireenya amma jiraatan itti gammaduudha. Waan amma jiraata hartutti hin gammadda yoo ta'e waan jiraattu gaasitu beeka baay'ee waan jiraattu situ beeka. Garuu isa jiraattu kanatti guyyaatti jireenya jiraattutti gaafa gaariin sitti dhufus dafee gammachuu kee balleessu yoo ta'e waan hamaan gaafa sitti dhufus dafee gammachuu kee balleessu yoo ta'e jireenya guyyaatti praaksisii gootu keessatti gammadaadha yoo taate namoota successful ta'an baay'een isaanii akkasidha. Namoota jireenya isaaniitti hamma jiraatanitti waan jiraatanitti gaafa jireenya hojii wal'aansoo wal qaban gammadaa dhufan successfulidha. Namoota milkaa'anidha baay'inaan namoota akkasii. So gammachuuni sinuma isaayyuu gaafa laaltu waan milkaa'ina booda waan dhufu yookaan sababa milkoofteef qofa miti kan gammaddu. Qarshii baay'ee qabaattee miti kan gammaddu. Mana bareedaa keessa waan jiraatteef miti kan gammaddu. Kanaaf waan hojjedhutti waan jiraadhutti nageera jedheetu hin taane gammaduu waan hin qabuuf. Waan manatti tolu irratti immoo fokkasii waan godhuu fi gammadaadhaan jireenya godhu. Ani amma jireenya jiraatti gammadaadhaa ta'uu naan jette jireenya jiraadhu tanaan gammadu ani jireenya deemsa jireenyaa keessatti paashinii kiyyaa jiraachuun qaba waan jedhu nama naan. Kaayyoo kiyyaaf jiraachuun qabu jechuun kanan milkeessa waan jedhuuf nan deema. Deemsa san hin deema. Kana jechuun paashinii keef yookaan waan kaayyoo keetiif yeroo jiraattu chaalenjiin hin jiru miti. Bo'uu dandeessa. Dhaabachuu dandeessa. Gufachuu dandeessa. Ta'uu dhiisuu danda'a. Kan hundumaa keessatti garuu paashinii kee taanaan milkeessuu barbaadan amma ani kaayyoo kofan jiraadha isa jedhamu miti anan jedhu. Isuma dhugumaan ani kaayyoo kiyyaaf jiraachuuf nan deemaa jechuudha. Amma life journey kiyya isadha. Waggoota 3 darbanis 4 darbanis kanan dabarsaa jiru ammas kanan dabarsu paashinii kiyyaatiin waan ta'e milkeessuuf amma laayifii san journey san deemsa san deemuu duwwaatu gammachuu kiyya fedaaluun taane waan san tokko lama sadi jechaate yeroo deemtu waan san milkeessaa ta'aa dhufaa gochaa yeroo deemtu gammadaadha. Kana jechuun jireenyaan biraa madiidhaan jiru hojii duwwaa miti paashinii duwwaa miti. Sigalee wantoonni immoo gara biraa immoo guutatee deemsa keessatti wantoonni fudhachaa deemtu immoo jira dheedha namaa jechuudha. Kanaaf guutumaan guututti al tokko gaduu dandeessa haroon dandeessa. Kun akka jiru ta'e garuu jireenya nama jiraadhu finceephaa'u. Akka tasaan akkas ta'e kana ta'uun qaba maaliif kana ta'e jedhu finceephaa'u. Waan barbaadamatti dhufee isa san
challenge gochuudhaaf isan bira darbuudhaaf isan injifachuudhaaf anu jedha malee maafan kana jiraadha karaa kun jijjiira jedhu maal jechuudha deemsan jireenyaa godhu keessatti wantoonni baay'een na mudachuu danda'u gufannaan dhufuu danda'a challenge dhufuu danda'a isa san dandamachaa furaa danda'atiin deema joorniin godhu san keessatti garuu amma hin danda'e joornichi waan na gammachiisuuf paashinichi waan na gammachiisuu fi wanti godhu waan na gammachiisuu fi challengeota sanan fudhadha lammata immoo environment kiyya eeguudha amma hin danda'e environment hundumaan eegna kan hin eegne jiraachuu danda'a isa booda kaasuu dandeenya garuu amma hin danda'e external influence jiran immoo waan ani manage gochuu danda'u waan ani qabuu danda'u yeroo dabarteeti maal jette waan humna kiyya waan gochuu danda'u duuba gochuu kanaaf waan hin dandeenye hin danda'u waan danda'u immoo nan godha environment external immoo passion kiyya kana keessatti deemsa kana keessatti wanti karaa daangaa maal dhufu immoo waan danda'e karaa kiyya kaasaa waan cimaa ta'e immoo humna keetaan immoo ta'uun dhufa akka biyyaatti wantoonni daangaa godhan immoo dhufu yeroo baay'ee isa sarratti immoo akka dhufaati isaatti so kanaaf ani amma jireenya amma jiraadhutti baay'ee gammadaadha kana jechuun jireenya amma hojii duwwaa miti paashinii duwwaa miti akkasiin jedhe waan baay'ee of keessaa qaba maatiin hoo jiraate maatiin ta'uu danda'a rileeshipii namoota wajjin hin qabne ta'uu danda'a jireenya keenya keessatti nama wajjin samman danda'e walii galuuf na yaala jireenya fuuraa keenya ta'uu danda'a gammadaadha jireenya fuuraa kootti jechuun wantooti jireenya nu paakeejii baay'ee waan ta'eef amma akkasiin jedhe sila professionaalii akka nama ogeessaa wanti kochii wayitti kana dhalaa fi keessa maalidha jennee isa kaasnu garuu jireenya nama deemu keessatti biraanchii baay'ee isaa qabaatu at least hamman beekutti gammadeeman deemee jira. Gaaffii qabaattan Gaaffii qabaattan lakkoofsa bilbilaa asii gadi. Maal gammadas weettani? Gaaffiin qaba joornichi yoo fedhii godhe yoo chaalenjiin maal seete al tokko addunyaan karaa nuti yaadne irra qofa otoo hin taane waan ofisheetiin nu laattu nu hiixattu qabdi waan provide nu gootu chaalenjoota baay'ee jechuudha. Si galee amma fakkeenyaaf hiriyaamti kee sadarkaa makeerra namni jiru si oliis ta'uu danda'a si gadis pilaanii mataa isaa qabaatee utuu deemaa jiru baay'ee nama tattaafatu kaleessaaf fedhii godhe. Iddoon jiru tilmaamuun sitti hin cimu nutti hin cimu. Si galee wantoota ofii keerraati kaatee otoo hin taane haalumti naannoo haalli jireenyaa environmentiin challenges fidan baay'ee qabu gaafa sana. Yaada baay'ee dinqiidha. Asirratti dheeressuus waan baay'ee waan kaasnu tuqaa lamaan kaasa. Tokko siruma jireenya jiraannutu daangaa qaba waan ta'e qaba. Amma hin jirutti waan san godha. Kanaaf amma hin jirutti jechuun paashinii sana namni keessa on jiraadheedhaan amma miti on jiraadheedha. Chaalenjii baay'ee cimaan dhufuu danda'a. Garuu mana ciisee chaalenjiin dhufaadhee yaadu deemsa sana deema amma. Gaafa chaalenjichi dhufee gaafa wanti nan iyyaan humna kiyyaa ol ta'e dhufee hundi keenya yoo waggoota darban koronaaf manatti galleem cufne. Maal goota? Cin ejjennoo barbaachisu yeroo san fudhatta. Maal gochuu hin danda'a? Mitiire akka amma itti immoo sirratti iyyuu dhufuu danda'a. Fayyaa kee irratti gaafa sana hin dhaabata. Yookaan joorniin kee yookaan deemsi kee paashiniin kee sun namooti baay'een keessa kan jiran yookaan nama baay'ee fudhatee kan deemu yookaan namoonni baay'ee itti fufsiisuu kan danda'an ta'e sokkee yoo hin taane nuyyuu gaaf tokko duunee paashinii keenya malee nafna. Mitiire kanaaf baay'ee cimaa gaaf ta'e gaaf san deebisaa akka yeroositti. Mitiire waan xixiqqoo ta'an waan akka chaalenjii amma ta'an garuu deemsa san keessatti akka silas hin jedhee waan si gufachiisuu danda'anii waan tokko tokko nobsi ta'a. Waan tokko tokko dhiista. Waan tokko tokko boossee dabarsita ta'a. Waan tokko tokko gadditee dabarsita. Waan tokko tokko immoo dhiirota keessatti si sirreessa ta'a. Waan tokko tokko immoo waan ta'e ta'a. Mitiire kallattii baay'ee ta'a jechuudha. Garuu gaafa humna keetii ol ta'e silmayyuu humna keetii ol jedhee yaadaan. Guyyaan ani itti gammadu baay'eedha jennee isinii fudhannu isinii. Guyyaa isin itti gammadanii guyyaa isin itti gadditan hin caala. Akkas miti baay'ee. Jireenya jiraachaa jirtu keessatti gammadaadha jechuun daqiiqaatti waan dabarsu sana miti baay'ee. Gaafa iddoo ta'e deemuuf gaafa kaatu gidduu kana chaalenjii baay'ee jiraata miti. Jechuun waa yaaddee jiraatu wayii tokko qabda. Namni gaagura keessaa damma baafachuu gaafa gaagura bira dhaqu kan isa akka saddeetu beeka. Garuu dammicha laalee dhaqa. Damma keessaa boodee akka nyaatu hin beeka waan ta'eef jechuudha. Yoo ovarii batta taatellee karaa biraarra yookaan abiddatti bobeessee achiisee ari'ee
yoo itti cimte qorichatti naqee miinsi mata wayitiin chaalenjiin hin jiraata sin jechuudha isa sii kaayyoon namicha sana namichi sun garuu gaafa damma argatu gammada taanaan damma arganne taanaan hin gammadu namichi sun damma arganne fannoonsaa dammarradha taanaan wantoota itti dhufu chaalenjii sana yoo feesii godheyyuu qodaan sun garuu damma hin qabu taanaan yaadaniif oleen kaasne amma waan tokko gaafa argattu yookiin waan tokko gaafa milkeessitu gammadda yookiin waan yaadde tokko bira lafa dhattu gammadda taanaan gammachuun kee harka wanta tokko jira jechuudha. Kanaaf wantichi hin ta'u taanaan karaa biraan hin jiru karaan itti nan gammada jettu jireenya sana gammachuu qabda yoo ta'eef jechuudha. Adeemsa keessatti garuu harka caalu gammaduu dandeessaa al tokko tokko gadduu dandeessaa. Amma pointiin nu kaasuu barbaannu deemsa jireenya jiraannutti gammaduudhaan wanti nuufi momentiidhaan wanti nu gammannu addaanidha. Lammatammoo deemsa keessatti laafiidhaan fiilingoota garaagaraa chaalenjiin yeroo dhufanii fiilingii isaan ibsita. Ri'aakti ittiin goota. Amma ati kan boossu laafii keetti gaddaa waan taate miti. Laafii jiraatutti gammaduudha. Mana firri kee wayii bu'e garuu hin boossa. Fakkeenyaaf siin jedha. Hin gaddita. Waayee amma ati joornii keessa hartaam ammayyuu. Garuu staakiin gootu abbaan kee tokko waan boqoteef harmeen kee tokko kan waan ta'eef staakiin gootu jiraachaa hartaka ati iftifa garuu battala sanatti gammadaa ta'uu dhiisuu dandeessa. Emooshinaalii malee maafan jiraadhan jettaa yeroo isin jedhu yeroon jedhu bakka tokkotti yookiin sadarkaa tokkotti jireenya keetti gammadaa ta'uu dhiisuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf sitti manam namticha eenyudhaan Afrikaa Kibbaatii pirezidaantii ta'e kun waggaa 27 jedhame. Nelson Mandela amma mana hidhaa keessatti yeroo turtu yeroo achi keessatti torcharii si godhanii si dararanii kaayyoo ati galteef waan biraa ta'uu danda'a. Kaayyoo sana booddee milkeessuu dhiisuu dandeessa. Gaafa reebamtu garuu gammadaan jira yoo namni naan jedhee nama nuyi. Jireenya nama sanaa keessatti gatii kana kanan kaffalaa jiruu fi waan gatii kana kaffaluuf qaba. Al tokko tokko amma fakkeenya tokko furana namni amma umuriin isaa gaafa deemaa deemu nyaata mi'aa inni rista. Mitiiree? Namoonni waggaa 40 maal keessa galan amma waan sukkaara baay'ee qabu nyaatan. Sukkaaratu hamaa ta'e miti. Sukkaaratu namoonni garaa isaanii keessaa dhukkuba qabu waan ashaboo qabu akka nyaanne beektu miti waan hin mi'oofne jechuudha. Waan mi'aa sana nyaachuu dhiisuun iyyuu al tokko tokko gammachuu makee dhiisuun iyyuu waan si gammachiisu dhiistee akka amantii kiristaanaatti kitaaba qulqulluu keessatti tokko jira seenaa Musee namicha jedhamu tokko. Mana mootii keessa jiraata ture lafa iddoo gaarii jiraatanii iddoo bashannanaa iddoo eegumsiisaa dhaabbataa ta'e achi keessa jiraachuurra garuu saba koo wajjin deemee rakkachuun qaba jedheetu deemee iddoo sana jiraate kaayyoo wayii qabaafi jechuudha jireenya isaa keessatti parpazii ittiin deemu qabaafi malee utuu manicha keessa taa'eeti waan barbaachisu nama argata. Garuu gammadaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waan achi galuuf rakkatu sana argachuu danda'a. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti wanta hiikaa qabu yookiin waan jiraannuuf tokkotu gammadoodha gammadoo mitii keenya murteessa jedheen yaada malee gammadaa hin taana jedheen yaadu always. Ilaa ani amma I think waan lama natti fakkaata. Paashinii keenya yeroo jiraannu kan amma gammachuun itti ilaallu kuni siluma yeroo amma jiraannu amma guyyaa jiruutti laafiin koo gammadaadha yookaan immoo wanti nama dabarsaa jiru. Kana jechuun wanta ta'e dhufanii irraan qubatan jechuu mitiidhaan nan jechaa jiru. Fakkeenya amma yeroo hundumaa guyyaa guyyaatti gammadaadha jechaan jiru. Taayimii ta'e hin gaddu taayimii ta'e waan ta'e na mudatu jechaan jiru. Garuu waan gochaati jirtu kana keessatti sigalee hamil kaa'us dhuma isaa argis hin arginis dhumas qabaachuus dhiisuu danda'a. Miti fakkeenya amma namoota siyaasaa sii fudhadha. Namooti siyaasaa tokko tokko baay'ee dararamu. Sirma paashiniin kee yookaan immoo wanti ati tamantee itti deemaa jirtu sun deemsi kee suni bu'aa namaan biraa yookaan immoo waan buusa taanan galtee wayii qaba taanan ofii kee duwwaa hin taanan keessattuu nama biraa saba tokko hawaasa tokko bakka bu'aa taanan at least ofii kee dhiistee ofii kee akka shaamaa gootee yookaan waan ta'e gootee luuzii gootee warra sanii fi waan ta'e gumaachuu sun si gammachiisa ta'uu danda'a. Kanaaf amma namni kun baay'ee dararamee baay'ee waan ta'e amma dhumaatti jechuun amma waan tamane san yookaan milkaa'ee arguutti yookaan ammoo ofiisaa dhabuus ta'uu danda'a. Warra sanii fi joornichi san gammachiisaadha. Wanti irra ga'usan kun gadduu danda'aadha. Anan jechaati. Wanti gidduutti dhufu sun cal jettee gammadaadha jettu. Waan san maaliif taata'u ta'een garuu walii galatti walitti qabamee gaafa maalidha kan akkasitti fudhachuu dandeenya yoo yaada keessa nu badheerate asii gadi gaafa laallu top view isaa gaafa laallu amma yeroo baay'ee sarara akkas zigizaagii ta'e tokko gaafa garmalee irraa siqxee ilaaltu walitti fufaa fakkaachuu danda'a. So jireenya keenya irraati ol kaanee gaafa laallu
guyyaa tokko yoo gaddite yoo maal taates garuu jireenya amma jiraatte dhaloota amma du'aa keetti guyyaa tokko yoo dudduuba keen ilaalame yookiin gaafa lafa du'aa kee geessu yoo of dudduuba ilaalte hin gaabbitu jireenya gammachuu qabuun jiraadhe darbe jechuu dandeessa. Malee rakkinni kee si fiilingiitu moomentii irratti agarsiisu sun sababa qabaadha. Sababa qaba. Waan rakkachaa jirta yoo ta'e waan rakkatteef qabda. Waan rakkachuu qabduu fi rakkachuun iyyuu immoo dhumarratti si gammachiisuu danda'a. Tole ani akkamitti yaada beektu haqi lafarra jiru jira dhugaa walii galaa jira jedhee yaada waa'ee gammachuu. Haqi lafarra jiru environmentii wanta inni provaayidii nuu godhudha jechuun isa sin kaasaa ooltanii jechuudha. Dhugaa walii galaa waa'ee gammachuu jiru garuu dachee kanarratti erga nama taanee uumamnee biyya lafaa eegga dhufneeti gammaduun allatti fala qabna jedhee yaaduun. Eewurritti gaddita. baay'ee gaarii amma jireenya gammachuun jiraattatti. Maalee nan nufaam isattummaa nan nufaam akkuma walii galaatee jechuukooti. Jechuun gadduu fi qaamni keetitti gadditu jiraachuudhaati qabdaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waa ta'es rukute gufuun si na rukutu waama jechuun waan hiika qabne gufuutti gadduun si galee waan ta'e duuba sana wanti jira jechuudha. Gammachuu keessi gaddi keessanas booddees maaliif seeta amma fakkeenyaaf ani dhaabbataadha jedhee yoo yaade gammachuun soba guddaa natti ta'a riyaalitii lafarra jiru wajjin gaafa laallu jechuudha. Garuu namni addunyaa mataa isaa qaba miti ture yookiin immoo ilaalcha mataa isaa qaba. Addunyaa spirituwaalii keessatti yoo deemne dhaabbataa nu ta'uu danda'a. Maddi gammachuu keenya sanadha yoo jennee yaadne jechuudha. Lafarra wanti jiru garuu waama nu hiixatamedha. Fakkeenyaaf waa'ee carraa yoo haasofne jireenya irratti carraan madda gammachuu keessaa tokko ta'uu danda'a gatii ta'eef jechuudha. Lootarii nama ba'eef tokkoo fi lootarii nama hin baaneef tokko. For example carraa diivii nama ga'eef tokko nama hin geenyeef tokko dubbisuu dandeenya gatii ta'eef. Kanarratti riisarchii otoo jenne gaariidha. Carrumaan gaafuma dhalannu carraa keenya ta'ee biyya Ameerikaa jedhamtu tokko irratti dhalanne nuti. Hubatte? Carraa keenya ta'ee immoo Afrikaa keessaa biyya fooyyee qabdu irratti dhalanne. Baay'ee mammoon gadi isin buusa. Itoophiyaa keessaa immoo maatii sooressa yookiin luxury life warra jiraatan keessatti dhalanne. Hubatte ta'e yaada koo. Jiraanne irra malee maal si hubachuu si barbaachisu. So baay'ee jechuun waa'ee gammachuu haalota mudatan irratti hiina yoo ta'e uumamuma wantoota nuti dhabne wantoota akkasii carroota gurguddoodha jennee yaadnu baay'eetu jiraadha. Sababii sana siistamiin biyya lafaa gammachuu keenya irratti yookiin jireenya keenya irratti wanti dhiibbaa inni uumu jira jedhee yaada yeroo hundumaa. Si galeera sana yoo ta'e garuu gammachuun keenya waanuma akkasii irratti hundaa'uudhaan qabu jedhee yaadaan. Jireenya amma jiraataa jirtutti gammadaadha moo gammadaa miti ta'u? Gammaduu malee falan qabuun sin jechaadha. Falan qabu gaa eeyyattoon gadda. Si galee qaamni wayii hin jiru. Dudduubee sanaa wanti itti gadditu wayii hin jirudha. Wantan godhu sanarratti hundaa'ee itti aanee maaltu dhufas jedhu ilaalee yoon gammadee maaltu dhufa. Amma maal seete? La oleeni wanti na gaddisiisu jira nan gaddaa. Garuu gadda koo waan inni itti qabadhu wayiin qaba waan hin ta'eef dideen gammadaa. Kun gammachuun ta'a. Ani amma maalis irraa hubachaa dhabeettaa? Waan godhu dhabeetta nan gammadaa dhabeettaa? Filannoo oomishaalee maleetuma wanti na gaddisiisu. Maaliin ani jalqaba maaliifiniin jechuun jireenya jiraanutti gammaduudha inni kaanee kanaaf waa'ee gammachuu jennee waa'ee jireenyaa maaf hin kaase beektaa jalqaba. Jireenya jiraanutti gammaduudha yeroo jennu waa'ee jireenya jiraanuu waan nu galeedha. Kanaaf amma ani amma jireenya jiraadhu tokko inni guddaan joorniidha jedhee waan yaaduuf. Jijjiiramaadha. Ani immoo bakka irratti hundaa malee jijjiiramaadha joornichi. Amma fakkeenyaaf Galataan utuu biyya kana keessatti dhalanne ta'e Ameerikaatti dhalate ta'eeti tootaali paashinii biraa qaba. Isaa chitti haasofna. Amma waa'ee realitii haasaarra si galee. Ole maal jechuuf beektaa? Waaqoo koo dhiifama. Kana booda ittiin deebi'u. Jaarsummaa Kana barbaada. booda ittiin deebi'u. Kana booda ittiin deebi'u. Maal jechuufi amma isaa gaafa achii achumatti haasofnaadha mani amma isa miti. Fakkeenyaaf nu jireenya jiraanutti gammaduudha kan jennu jireenya jiraadhu kamidha. Jechuun laayinii kam keessan jira. Amma nama kaayyoo kiyyaaf paashinii kiyyaaf hin jiraadha. Paashiniin kun biraa ta'uu danda'a. Paashinii nama biraa ta'e isaa ittiin gammadaadhaan anan jechaa jiru. Amma garuu yookaan amma ko paashinii amma qabu kun ko gaafa kutaa 12 baradhu hin qabu. Yuunivarsiitii yeroo jalqaba seenuu hin qabu. Achi poointii wayii jira. Poointiin okay
kanaafan jiraadha kana gochuun qaba kanatu na gammachiisaa dhee okay kuni paashinii kiyya kana milkeessa asin gaafan kana milkeessu garuu galmi koo achidha amman jirutti deemsa kanatti nan gammada malee jireenyaan jiraadhu yeroo hundumaa nan gammadaa mitani anan kaasaaru garuu jireenyichaan jiraadhu akkani paakeejiidhaan ni ramsila isatti nan gammadaadha amma oleera maalan dhabeanii gammaduun ala filannoo hin qabnu of course inni boodarra kaasuu dandeenya sigalee wanti nu gadisi yeroo dhufu immoo gaduudhaan filannoo hin qabnu kaaros garuu maadha wantoonni kuni nutti hin dhufu wanti nu gadisanii wanti nu hoosanii akka gammachuu keenyaa fudhatanii hin dhufu garuu deemsa keessattidha deemsa jireenyaa keessattidha isaan ammaa jechuudha an walii galan jechaara waa'ee jireenyaa anis jiraadhu atis innis abbaan barbaade haa jiraatu jireenya keessatti jireenyuma process jedhamu keessatti gammaduun alaa filannoo hin qabnudha malee jireenya keessa gadduun boo'uun kufuun cabuun dhukkubsachuun maal kuni adeemsa jireenya keessa jiran sigalee akka walii galaatti garuu jireenya akka paakeejii wantoota sanaatti yoo fudhanne kaartoonii sana keessa jiru yoo ta'e gadduun maaloo maaliin jireenya hoodiyos amma fakkeenyaaf gaaffii tokkoon si gaafadha jireenya amma jiraachaa jirtu kan utuu duraan utuu dhalatiin filadhu jedhamteeti hin filatta turteeti. Gammadaa jirtu hin filatta turteeti sigalee jireenya garuu gaafa fudhattu gammadaa ta'uudhaa qabdaadha. Gaafa dhalannu jalqaba doonuu filachisanii jireenya kana filatta amma isa miti pointii ammoo isa jiraannu kana laa chaalenjiidhaan nutti haa dhufu akka tasaa keessatti sofaa arginu akka ammaatti sileette faamilii akkasii keessatti biyya akkasitti kanuma keessa teenyedha amma what we are talking is kanadha ingiliffa fayyadamu isa sanuu filattaa miti amma jireenya jiraannu carraan nu haa ga'u akka tasaa ta'u isa san inni carraama waaqoon qabu duuna ni qabaadhe anan jedhus akkuma everything jiraate isa now amma jireenya amman keessa rukanatti hin gammannaadha malee amma isaan jirru hin filattaayyuu kan filattaa'u ta'e inni waan baay'ee bira nu geessadha garuu jireenyuma amma jiraattu kanatti faamilii amma jirtu keessatti naannoo amma jirtutti hawaasa keessa jirtu keessatti barumsa barattu keessatti hojii amma hojjettu keessatti biyya jirtu kana keessatti gammadaati jiraattadha pointiin keenya malee isa sammiti gottoti. Gaariidha. Gaaffii atamma kaaste gaaffii baay'ee gaaffii bu'uuraati. Namni tokko jireenya amma jirtu jaallattee gammaddee jiraachaa jirta taanaan yoo lammaffaa carraa dhalachuu argattee jireenya koo kana nan filadhaa jettee yoo yaadde filachuus dandeessa ta'a filachuu dhiisuu dandeessa ta'a. Maaliifi wanta keessa dabarteetu situ beeka waan ta'eef. Amma sila yerootti yaada kaaste garuu amma utuu galataanii biyya Ameerikaa jedhamtutti dhalateeti paashinii isaa maal isaa gara biraa taa'ati nati jettee ta'uu danda'a. Tarii immoo araada adda addaa keessa lixees Ameerikaatti of ajjeesuu danda'a. Inni asitti jiraatu kun jechuudha. Maaliifi biyyi nuyi keessa jiraannu gammachuu keenya hin murteessa dhee yaaduun. Jireenya kee tokko gammachuu akkasii godhuu fi yookiin akkasii laatuu fi bakka itti jiraattee murteessaa miti jedheen yaadan. Paashiniin kee yookiin kaayyoo ati jiraattuu murteessaadha jedheen yaadu. Maaliifi biyya rakkattuu keessa taa'e namni gammadu jira. Biyya badhaadhe keessa taa'es immoo dhiphinni sammuu yookaan istireesii waan jedhamu kan namni of ajjeesu jira. Namni baay'een jechuudha. Kanaafiyyuu gammachuun keenya waan bakkee irratti hundaa'u yoo ta'e bakka jiraannu waan alaatiin dhufu yoo ta'e gammachuu sirrii hin ta'u jedheen yaadan. Kanaafiyyuu gara koottanis ni deebi'a. An jireenya jiraadhutti an gammadaa mitan. Anamatu irra deebiiti waaqoon irra deebii dhaladhunaan jettaniiti akka namni jiraadhutti jiraachuun barbaadu. Mirga kooti immoo waan akkasitti ilaaltanii qabdanii maaliifi jireenya nama jiraadhe kana haala nama keessa jiru kana karaa hundumaayyuu jiraachuu isaa hin barbaadu. Yeroo wal fakkaataatti garuu jireenya nama jiraadhu kanatti immoo fudhadheera jireenya koo kana. Fudhadheera jechuun afaan Oromoodhaan maal ta'a egaa akka nama afaan Ingiliffaan afaan hiikkateetti afaan Oromoo maal ta'a yeroo dhiifama nuu godha. Anamma I am not happy jireenya koodhaanii happy miti garuu I am okay. Garaagarummaa qabanitti haa ta'u jedheera. Fudhadheera nagaa yeroo jedhu fudhadheen jiraadha jireenya koo ergan isan keessa jiraadhu kana fudhadhee booddeeni garan itti caalaatti immoo naafoo yaada jedhutti immoo deemsisuuf immoo adeemsa sagaloon jedhe sana immoo qabadheen jira. Jireenya koo kana isa qixxaramee jirutti gammadaa miti lafan itti caalaattan hiikaa jireenya hiika qabu jiraadha lafan jedhutti geessuuf immoo adeemsa immoo jalqabeera. Kanaafiyyuu amma dhalli namaa baay'een isaa kan inni kaayyoon qaba waan hojjedhuun qaba bakka kana ga'uun qaba waan jedhuufi
milkaa'ina sana barbaadeetu waan hir'ate wayii jira jechuudha. Xoofoon gammachuu keenyaa guutuudha taanaani gammachuu qabna jennee yaadne irra taanaani waan biraa tokko sana gochuun nurraa barbaachisadhee yaadu. Kanaaf jedhee nama jireenya koo har'aa kana har'aafa ta'u bakka hin jiru. Hiriyoota hin qabutti natti tola nan gammadaa yeroo isiniin jedhu nan gammada natti tola fudhadheera wanticha. Amma okee. Garuu guutummaa guutuutti gammadaa miti. Yoo nama gammadaadha isiniin jedhe qofaatti gaafa hin taa'u waanan habu wayii waan jiraatuu fi soba sana na jalaa ta'a jechuudha. Kanaaf yoo jireenya koo fudhadheera bakka itti dhaladhe fudhadheera biyyan itti dhaladhe fudhadheera maatiin keessatti dhaladhe fudhadheera jibbeetu hin taane fudhadheera baga ta'e it's okay jijjiiruu hin danda'u waan hin ta'eef jechuudha. Amma garuu kana booddee waan hin godhu wanta barbaadu baay'een isaa garuu jireenya koo caalaatti akka inni hiika qabaatuu fi caalaatti akka inni gammachuu qabaatuu fi wanta gochuu barbaadu baay'eetu jira. Dhugaama isaa yoo dubbanne amma namni ciree nyaatee fi ciree nyaannee wal duukaa gammaduu hin danda'u. Yeroo isin jedhu yaa nu nama ciree nyaannee dhufne teenyee waan haasofnu nuti an gammadaadha jetta malee biyyi kun nagaa miti taanaan gammaddooti. Amma utuu bakkee kanaati waraanni deemaa jiru as teessee gammaddooti. Waan jireenya kootti gammadaadha maal hin jedhamu hin ta'u. So gaafa gammachuun qaba jireenya kootti gaafa jennu sodaan qabu waa hojjechuu dhiisuudhaaf nu goggodhaa jedheen yaada. Kanaafuu jireenya koo kana fudhadheen nama akka kootti caalaatti gammachuu qabaachuuf. Gammadaa ta'uufis hin barbaadu baay'ee masa gammachuu jireenya koo keessatti jireenya hiikaa qabuun jiraachuu barbaada malee jireenya gammachuu qabu jiraachuu hin barbaadu. Maaliif wanti xinnoo si gammachiisuu danda'a. Anammani gammachuu yeroo kan si kan araadii tokko amma gammachuu yeroo si kan baay'ee haayii taata minuma gammadda yeroo sanatti waan gochaa jirutti gammadaa jira jechuun dandeessu. Namoonni suni an gammadaan jira siin jechuu danda'a namni sun. So kanadha. Namni terrorizimii hojjetu iyyuu ittiin gammada na gammachiisa jedhee hojjeta waan ta'eef jechuudha. Gammaduu sanarra waan hiika qabu waan parpazii yookiin kaayyoo qabu wayii tokko waan hojjechuu barbaadudha sun. Sana caalaa immoo gammachuu mayyuu baay'ee parsiiwuu gochuun barbaada. Gammachuu. Maaliif gammachuu argachuu fi gammachuu sanatti baay'ee yaadi kee dhabeenaan karaa salphaa deemuu barbaadda. Hatuu maal amma kan hin deemu namni baay'ee nama kan inni mattaa'aa kennee maal jedhee kara nama ajjeesee maal godhe kara waan barbaadu bira ga'uu barbaaduuf gammachuu sanatti araada waan qabuufidha jedhee yaadan. Waan sana bira ga'uuf jechuudha. So atammati gammachuu guddaa tokkoon argachuu barbaada jetteetu yookiin gamoo guddaa tokko gaafa ijaarradhu gammachuun qaba waan ta'eef gammachuu sana milkeessuun barbaada gaafa jettu wanta karaa keerra jiru hundumaa duguugaa deemta. Namas haa ta'u hiriyyummaas haa ta'u maalis haa ta'u yeroo sana maal ta'aa deemta ofittoo ta'aa deemta of jaallataa ta'aa deemta. La gammadaadhaan jedhuuf ani personal galataa jireenya naa kenname acceptii godhee fudhadhee isan jiraachaa jiru kana keessatti of ceephaan jiraadhuudhaan itti gammadeen isuma naa kenname kana faamilii naa kennames hojii naa kennames itti gammadeen jiraachaa irra sanaa kennametti because akkatti jijjiiruu naan danda'amu garuu isuma nuu kenname isatti hin gammannaadha akkuma naa galutti an kaasne jireenya jiraatutti gammadaadhaan yeroo wal gaafannu jooriidhaam isuma naa kenname isanii fudhadhee deemaaraam isa san keessatti immoo paashinii koodha paashinii sanitti yeroo deemu naa kennamaadhaam paashinicha naa kennamiti paashinii ana fudhate jireenyi gara biraa garuu wantoonni kaan an nuu kennaman isa sana ani fudhadheen jijjiiruu waan hin dandeenye fudhadhee itti gammadeen joorni san deemaa jiraadha malee anan jechaa lammata mootummaa maateeriyaalii gochuu baannes immoo gaariidha gammachuun keenya akka nu galatti maateeriyaaliin keenya gammachuun keenya nama ta'e maateeriyaalii ta'uu danda'a istuudiyoo kana keessatti hojjechuun baay'ee mas gammachiisee qubsee miti mitiire jijjiiruu barbaadda kana jijjiiruu barbaadna waan kana caalutu arganne nutti tola garuu as deemnee hojjechuu keenyatti immoo gammadoo inceephataan of inceephaan borimmoo akka waan gaariin dhufuun beeknaa isa jedhudha maateeriyaalii mitiidha immoo wantichi ani fudhadheera wanticha haa ta'u jedheen fudhadhe malee baay'ee na gammachiisee wantichi natti tolee maal jedhee irra deebi'uun barbaaduudhaan garuu haa ta'u ta'eera miti. Isa jiraachaa jirtutti hin gaabbatamoo hin gaabbitu. Gireetii gootaa. Godha dhiisee si jijjiirama hin qabu. Bakka dhiisii ta'uu gochuus dhiisuu danda'a. Godha dhiisee si jijjiirama waan jiru. Poodkaastii paartii darbeetti isa kaasneedha. Waan to'annoo koo jala jiru miti sun. Waan to'annoo koo ala jirudha. Asitti dhalachuun koo maal ta'uun koo maal gochuun koo sanaa olidha. Kanaafuu jireenya keenya keessatti waan keessa jirrutti baay'ee magammadoo taanaani. Anammani baay'ee magammadaa amma garaagarummaa wanta kana kan walitti fidnee samaraayizii yookiin cuunfuu dandeenyu happiness fi satisfaction sana yoo gargar baasnee gammachuu qabaachuu fi
itti quufu waan sanatti gammadu sanatti yoo gargar baasne bakkan jiru kanatti ani haa ta'u amma okay yookiin immoo isin immoo itti gammadaniitu gammaduu hin danda'amu yookiin immoo fudhachuu hin danda'amu lamman keenya garuu fudhanneerra wanta jiru jijjiiruu hin dandeenyu waan ta'eef bifa keenya jijjiiruu hin dandeenyu sanyii keenya jijjiiruu hin dandeenyu waan itti dhufne sanaa fudhanneerra garuu bakka geenyee immoo itti quufnu wayi waan hojjennee itti quufnu wayi waan bakka itti aara galfannu wayi immoo bakka deemuu barbaannu qabnaadha. Lama garaagaru waan walitti dhufneera baay'ee. Kan kee I am okay but I am not happy. Dhamiti nun immoo ankommoo fakkeenya I am happy but I am not satisfied. Kana dhamiti ture gammachuun koo satisfaction koo dhumaa sana irra hin jirudha. Ammuma gammada satisfied ta'aman deema. Fedhiin namaas immoo daangaan qabu. Jireenyi improvement Garaagarummaan keenya kanadha. Bakka irratti walii yoo walii galle gaariidha. Miti waaqa. Happis ta'uu dhiisuu hin danda'an dhuma jireenya. Dhumarratti garuu waan hiika qabu jira darbuu hin danda'an. Kan akkasitti walii galuu dandeenya. Gara dhumaatti hafinnu kanuma haasaa kan turre. Kanaafuu yaada tokko sitti dabaluu qabna. Daawwattoonni keenyas waan baay'ee dhagaa akka jiranii fi yaada akka jiran abdiin qaba. Gara dhumaatti irratti itti gammadaadha. Itti quufne irraa waan jedhu kaasneerra. Jireenya jiraannutti gammadaati. Garuu itti quufuu dhiisuu dandeenya. Warri itti quufe osoo jiraate egaa akka nu galetti haa ta'u yeroo ammaa akkanitti almost tan irratti walii galle joornii qabna yookaan deemsa qabna itti gammannas yookaan maal garuu itti quufamu miti. Waan jedhu kaasneerra jechuudha. Jireenya jiraannu kun egaa sila walii galee miti deemsa inni miti sila bakka itti dhaabannu hin beeknu gaaf tokko garuu naabata. Garuu deemsa kana keessatti immoo gammadaa miti akka hin gammanne maaltu nu godhu. Naannoo keessan yeroo baay'ee sarkilee keenya fa'aa namoota baay'ee of ceephaan namoota baay'ee waan baay'ee godhan namoota baay'ee jireenyatti abdii kutatan waan akkasii argaa oolanti namoota jireenya kana immoo jijjiiruudhaaf waan baay'ee godhan waan baay'ee kan hin dhageenya kana faaktariin yookaan akka nuyi jireenya qabnutti sokkeenee isa fudhanneedha ammaa isaa kan jiru miti isa nu kenname kanatti filannoon qabnu jijjiiruudhaaf homaa gochuu hin dandeenyu jiraachaa moo jira. Ceephaas gammadaas kan keedha. Tole jettee fudhattees lakkii jechaas kan keenya miti kanaaf yoo danda'ame gidduusaa jijjiiruu hin dandeenye eegamaa gochuu hin dandeenye eega fiddee ofirraa kaastee nama biraa filaattee kan isaa fudhachuu hin dandeenye maatii hiyyeessa keessatti dhaladheettee bo'aa maatii sooressa bira keessatti dhalachuu deebitee gan dandeenye waan ta'e gara kee kan dhufe san jijjiiruu gan dandeessu ta'e galimti kanaaf of course bo'aa sitti fufuu hin dandeessaa. Akka ammoo jenne immoo akka waaqofaan kaase immoo of course sokkeennee fudhannee immoo waan gaariitti jijjiira har'a borurra mooftaan gara waan nu gammachiisutti gara waan gaarii ta'etti maaliif paakeejii waan ta'eef amma daayirekshinii tokko kan laayinii tokkorra duwwaas akka ilaalamuuf miti amma jireenya nu jennu kun namoonni kaan keenya baay'ee jireenya hafuura irratti baay'ee cimaa ta'uu dandeenya miti waan kaan biyyi keenya waaqarra jechuu dandeenya. Warri kaan immoo jireenya hafuuraa oduun taane deemsuma guyyaa guyyaatti ruutinii nu dabarsinu ta'uu danda'a akka nu galetti fi akka amma deemaa jirrutti miti isa waan baay'ee waan kaasnes kana keessatti garuu itti magammannee akka hin gooneef akkuma satisfaayidii osoo hin taane wanti satisfaayidii immoo taanu qabna baay'ee oluma isuma keessatti jireenyuma keessa jireenya hafuuraa keenya keessatti am satisfaayid jechuun inni mataasaa joon indii wayii qaba garuu indii sanii fi itti waan quuftu nagaye waan jettu wayiidhaan kanaaf amma gama saniin gama ambiraammoo jiru tire sokkeennee wanti fudhannee deemnu kan keenya hin taane achi keessatti garuu faaktariin yeroo baay'ee akkas nu godhan maaludha so isa waan muraasa kaasni natti tola namooti faan ceephoo akka baay'isnu kan nu godhan akka boonyu kan nu godhan chaalenjii miti anan jechaatee jiru sinii galamti osoo jiraachisaa jiru waan nutti dhufeef ri'aakti gochuu miti. Isuma jireenya jiraannutti maaldhaan maafan dhaladhe maaliin godha maafin asitti immoo dhaladhe sun carraa immoo argadhe immoo akkas ta'e innoo carraa qaba innoo akkasidha innoo maatii akkasii qaba wanti baay'eetti jennu qabaan sokkeennee waan fudhannee ala isuma sokkee san immoo fudhachuu dhiisuudhaan miti fudhachuu dhiisuudhaan waan jijjiiressan miti kanaaf xiqqooleen akkasii waan jiranii fi isarratti xiqqoo akkasuma yaadii tanan. Chaalenjii akkasii maaltu fida waan akkasii dhageessanii beektanii naannoo keessanitti namoota baay'een of ceephaan gumammoo parsantiidhaan immoo lolaalee gumammoo namni baay'een deemsa jireenyaa deemu keessatti immoo gammadaa'ee
Yaa an namoota baay'ee bira iyyuu naqime keenyas dhufu. ofii makoofiyyuu yeroo baay'ee dheengadda nangini naan afaan Oromoo haaraadha jettanii na aarsee beeka. Asitti dhalachuun irra hin turre yookiin akkas ta'uun irra hin turre kun ta'uun irra hin turre kun akkas ta'uun irra hin turre abdii kutadhee beeka ofii makooti. Kana barachuun irra hin turre amma asitti hojjedhu tun achitti hojjedhee kun ta'uu qaba jedhee yaadee beeka ofii makooti. So namni biraan yoo namni miirra akkasitti dhaga'amu jiraate innis it's okay. Ittaa dhaga'amu. Ani nama tokkoon akkuma sirra jedhee utuu inni cireenyaatiin jiru gammadi jireenya keetti gammadi namni jedhu mataansaa sirrii miteedhee yaada. Cireenyaachuu qaba gammaduuf. Kanaaf iyyuu ittan dhufa jedhe rakkina qabu gammachuu isa guddaa sana miti nan jechaa. Cireenyaachuu garuu ka'eettaan. Yaa cireenyaachuu sanaaf garuu ciree utuu nyaatinni jirta taanaan it's okay fudhadhuuti akkaataa itti cireenyaattu immoo itti adeemidha. Malee utuu cireenyaatiin gammadi akkasa motivational speaker amma jiranii giiphiin kee duwwaadha waan tokko hin jiru ani miliyeenara itti adeemta chi booddee immoo qarshii taaksii moo nama gaafatte deemtu sana akka hin taanetti ati hiyyeessa taanaan ati hiyyeessa amma it's okay. Biyya kana keessatti dhalatte taanaan biyyuma kana keessatti dhalatte it's okay. Hojiin qabdu taanaan hojiin qabdatti it's okay. An sooressa jechuus hin barbaachisu hojii argachuudhaaf. Hojiin qabdu taanaan CV kee barreeffatta bakka hojii barbaadamu hundumaatti deemte hojii barbaadda. Hojiis immoo dhabuu dandeessa iyyuu argachuuma iyyuu dhiisuu dandeessa. Innis it's okay fudhachuuma qabdaadha waan kana. Jireenya keessa wanta jiru sana fudhattee matii waan jijjiiruu dandeessu waan hin qabneefi gara jijjiiramuutti deemta. Amma namni tokko uffata haaraa uffateetu deemu karaa irratti yoo dhoqqee keessatti kufe. Gaafa ol ka'u uffati isaa badeera. Anama nama kanaanii gammadiin jedha. Jireenya keetti gammadii karaa irratti waan si mudatudha. It's okay dhoqqee makee kana fudhadhu deemin jedha. Kufeera garuu kufeera miti nan kufeedhe akka inni deebi'ee manatti galu hin barbaadu. Nan kufee lafa naqaa jiru kana dhaquun narraan jiru jedhee of ajjeesa akka inni jedhu hin barbaadu. Garuu isa kufee sana dhaabbatee furmaatatti barbaadee uffata isaa miiccatee yookiin uffata isaa jijjiirratee bakka yaade sana deemuu danda'aadha. Waan keessa jiru sana jechuudha. Kanaaf iyyuu biyya ati keessatti dhalattee bakka ati jiraattu hundumtuu wanti to'annoo kee ala jiru baay'ee si rakkisa. Hojjechuumaa fi haalli akka ati hojjettu siin eeyyamne jira baay'ee. Jiraachuuf mataasaa utuu jiraachuu barbaaddu akka ati hin jiraanne haalli siin eeyyamne baay'eetu jira. Isa kana waan gootu hin qabdu. Hamma dandeessuu keessaa jijjiiramuudha. Eenyudha namichi tokko hiyyeessa taatee dhalachuun balleessaa kee miti. Hiyyeessa taatee du'uutu balleessaa keeti jedhama. Bakka kaatee murteeffachuu dandeessu bakka geesse murteessuu dandeessa wanti jedhamus jira. Kanaafiyyuu waan darbe anamma jireenya koo keessatti kanan shaakaluu yaalan. Waan ta'e anamma hojjaan koo akkas ta'e jijjiiruu hin danda'u. Hojjaa kana irratti garuu tarii yoon ispoortii hojjedhe qaama koo kana caalaatti bareechuu nan danda'a laata. Gogaan koo amma gurraacha dimimmisaadha. Garuu yoon deddeebi'ee kunuunse maal godhee innumti gurraachi kuni gaarii matee gurraacha miidhagaa ta'uu danda'a laata. Waan jiru sana aksepti godhee jechuudha. So kana yoo goone namoota gurraacha babbareedoo baay'een beekaaf jedhee. Kaameraamaanii tokko asii qabna. So kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti waan keessa jiru tokko yeroo jibbinu al tokko gaariidha. Keessaa ba'uuf sitti tola. Waan sana keessaa ba'uuf baay'ee gammaddaa jechuudha. Ka'umsa sin argatta. Amma yeroo baay'ee yeroo namni dudduubaa dhufee waan humna kee olii si ari'u hormoonii adrenaaliinii moo maal jedhamutu madda qaama kee keessaati inni utaalta isa yeroo kan hin dandeenye. Garuu gammadaadhaan yeroo kanatti natti tola waan jireenyatti nama yoo ta'e soqositu bakka sanaati. Kanaafiyyuu jireenya namaa keessatti namni eessatti yoo dhalatu maal keessa yoo jiraatu rakkina kamiyyuu keessa jiraatu abdii isaa kutatu hagammadu isaa dhiisus waan sun ittiin tolle taanaan itti toluu haa dhiisu. Sigaleera miti it's okay jedhee maa fudhatu jechuu kooti. Achi booddee garuu waan sana immoo jijjiiruu fi hojjechuudha. Fakkeenyaaf namni qormaata wayii tokko qoramee kufee nan kufee an of ajjeesuun qabaan sammuun koon hojjetu abaluun na caala jedhee dhiphina biraa keessa galuu hin qabu. Garuu immoo kufeera gammadaadhaan kufuma kottiyyuu baay'ee natti tola gammadaadhaan adeemsa jireenyaatis jechuu hin qabu. Kufuusaa sanatti kufeera fudhachuu qabasaa. Erga kufee booda akkamitti fooyyeessa jedhu immoo ittiin hojjechuu qabaa jedheen yaada. So waan nurratti ta'e yookiin waan uumame tokko fudhannee waan sana immoo jijjiiruudha malee waan sana keessa turuuni gaarii miti jedheen yaada. Baay'ee gaariidha. Oleen nuti fufta ta'e yaada qabaatte guyyaa guyyaatti wanti nu goonus gammachuu keenya keessatti wanti dhukaasti turte miti. Garuu oleen naaseen biyyumti keenya xiqqoo garaagarummaa qabaateetu malee yaadi keenya walitti dhufaadha. Maal
maaliif seetan maal tokko utuma filannoo qabdu immoo karaa daandii si kaffalchi daandii gatii si kaffalchiisu irra deemta. Utuma filannoo qabdu. For example, nama ofii jireenya kootti praaksii godheera kan. Gaafa si jiru akkaawuntaantiidhaan akkaawuntingii bira waggaa sadii dura eebbifamuun koo. Eegalee guyyaa sana akkuma eebbifamee dokumentii koo fudhadheen tun baankii wayii dhaqee appilaayi godhe iddoo eegalee man galaa baankii magaarii tokko galee galanii yeroo yerootti koo na bira. Galanii hojjetanii kun har'a mana fa'aa kan qaban jiru. Liqiidhaan konkolaataa kan baankiin biteef jira. Anamma manni na barbaachisa. Konkolaataan na barbaachisa. Momentii ishee daqiiqa dhiqqattaatu sana tu apnis jireenya keenya guutummaa isaa bakka buusee jettu pointii sana kaasuu fedhanii. Gaafa isin jedhu sirriima. Anamma hiriyooti koo wajjin baradhe konkolaataa mataa isaanii ittiin deemu anammoo bakka inni sadha jamootti birrii taaksii ittiin waan gadhabee lafa deemee beeka. Har'as deemaa waan jira. Itti gammadee arate garuu. Itti gammadee arate. So amma gaa gammachuu kootu booyyee waan danda'a. Konkolaataa irra jiruutu hin taane konkolaataan kana barbaachisu nan beeka. I'm not satisfied in this kana fedha baay'ee. Satisfaction jireenya jiraadhu satisfied quufaa miti inni sin jedhu inni jedheef kana fedha baay'ee. Gaafa sin jedhu garuu baankii galee hojjechuu wanti hin barbaanne ilmoo qaba. Galee waan gammachiisee jiraadhu tokko immoo qaba jireenya jiraachaa jiru qaba waan hojjechaa jiru qaba. Konkolaataa namni karaa baankii keessa sa'aatii 2 amma sa'aatii 12 walakkaatti taa'ee konkolaataa namni bitatu sana guyyaa tokko bitachuu nan danda'a. Yoo dhabeestis okay. Daandii biraadhaa yaalee qarshii argachuun nu barbaachisa, mana qabaachuun nu barbaachisa, konkolaataa qabaachuun nu barbaachisa. Yoo maatiriyaaliidha ta'e jechuudha. Garuu utuma carraa sana qabdu immoo dhiistee anoo karaan koosa kanadha. Karaa koosa kanarranii gatiin akka kaffalchiisu hundumaa kaffalee deema. Gammachuu koo maateriyaal irra miti ana keessaadha wanti. Miti maateriyaaliin garuu satisfaction fiduu danda'a. Itti quufuu jireenya kee kanatti quufaa kan itti ta'uu dhiistuu fi dhimma maateriyaalii sana wajjin wal qabachuu danda'a. Mana qabdu taanaan kiraayii mana waan kaffaltu dhabda taanaan tasumatti quufaa ta'uu hin dandeessu jireenya keetti. Al tokko tokko utuma filannoo qabdullee gatii kaffaluun hin jiraata. Namoota akkasiis immoo jiru. Konkolaataa bitachuun barbaadamoo barbaaddooti? Nan barbaada. Mana bitachuun barbaadamoo barbaada? I'm not satisfied kan jedhu kana fedha. Garuu ani maaliin hubadhe abdii irraa immoo waan tokko kanaaf yaal tokko tokko life is choice wanti nu jiramti filannoodha kan jiru. La indii wayii qaba abdiin indii wayii qaba ture. Tun konkolaataan manni hin barbaachisa ture. Garuu achiin dhaqees sigalee karaa baankiidhaan goree isas fudhachaatii bakka san deemuu danda'a ture. Asiin immoo dhufee yaa jechuun bakka baankii akkasiin wanti si godhee jira. Mitire wanti achi miti iddooma godhatee iddoo keessa garuu fakkeenyaaf achi seentee ammas amma waan san hin milkeessine taanaan achiinis seentee bakka keessa si geessa taanaan sigalee okay lakkii as immoo taa'uttee miis goote asiin dhufte ate kanaaf fudhatte immoo dafee achi sin geessine mitire wanti bakka dhaquu barbaadesan yaadi koo sirriidha garuu yeroo san poontii waan ati filatteetudha malee ani ammayyuu akka of ceephaatu godhadhee yaadu. Amma taaksiidhaan miilaan deema. Saafis hin jiru. Of ceephaan innis. Garuu anamma pointii kana irratti I think daawwattoonni keenyas akka hubatanii fi yeroo baay'ee warri motivational speakerii yookiin warri nama kakaasan kuni hojii qacaramanii hojjechuu yookiin dhaabbata wayiif hojjechuu akka waan cubbuu wayii itti ilaalu. So amma nuti personally isa itti jedheen falman. Namni baankii keessa hojjetee yookiin hojii kamiyyuu ta'u hojjetee maatii isaa gargaaru yoo jiraate. Galii isaa guddifatee ofiisaatii jireenya isaa fooyyeffatu jiraate akka magaluun jedhe immoo karaa irra darbuudha yoo ta'ee fi waan suni haa ta'u rakkina hin qabu. Hundumtuu hojii gadhiisee kaayyoon koo kana deemee baankiidhaan nama dhabuu hin qabu. Namni hojjetu jiraachuu qaba. Kanaaf inni amma inni abdiin jedhu karaa filannoo isaatu ofiisaatii gaafa taa'ee of ilaalu kana qofa miti baay'isee baankii hojjechuutu hin taane abdiin utuu kottuutii biyya tokko bulchi jedhaniis paashinii koomiti jedhee yaadennaan biyya bulchuu dhiisuu danda'a. Nogoon bulchu. Sana siin jedhe. Eenyus itti gammada. Garuu maal pointiin miisii godhe kaaste baay'ee gaariidha baay'ee. Maalitti si dabaluufanii. Anamma gaa murtoo kana amma ta'e akka murteessu kan na godhe baagiraawundiin kun xiqqoo ishee gaariidha. Sigalee. Anamma maatii isaatii kanatti akkan isaan gargaaru barbaadan hin qabu. Mate waan irraa eegan yoo qabaatanis baay'ee maddeeggarsa kun barbaadanii obbolaanaa gadi baay'ee na rakkisan hin qabu. Kanaaf kun amma ta'e carraa naa uumeera. Kanaaf sababaan akkas godhe namni hundumtuu immoo dhiisee. Hundumtuu miti. Yaa sanaaf fakkeenya tokkotti itti dabala. Namticha maqaa isaallee dhabuun barbaachisu barsiisaa amantii guddaa ta'e tokkotu jira. Barsiisaa amantii cimaa biyya kana keessatti jechuudha. Baay'ee barsiisaa
bakka waaqeffannaa baay'ee nama qabu jechuudha nama irratti hojjetu jiraayyuu al tokko interview isaan dhaggeeffadhaa waggaa 10 oliif yoon dogoggoruu baadhee fi manaajara baankii ture. Waggaa 10 ol. Garuu gaafan interview namichaa dhaggeeffadhu kan natti tolee beekan turedha akka baankii keessa hojjechuuni galma koo hin taane beekan ture. Garuu karaan irra darbuudha. Baankii sana keessa yeroo ture maalan bareede jebittaan horii lakkaa'uu yookiin qarshii lakkaa'uutu hin taane akka itti nama maaneejii godhaniin bareede. Al tokko karaan nu irra deemnu waan baay'ee nu barsiisa. Akkaataa itti waa jireenya keessuma sanaaf iyyuu goolii keessuma sanaaf iyyuu si barsiisa. Hojiitti namanne yoo hojjette iyyuu jechuu kooti. So amma fakkeenyaaf ammatu keessummeessaa taateeti kaaffee tokko biyya kanatti illee hojiin hin tuffannaaf malee namaa wajjin hariiroo qabduun barta. Akkamitti akka nama wajjin haasoftu, nama wajjin kolfitee fuula keetti qoqqummaadee akka nama wajjin haasoftu, obsa baraa deemta. Waan si barsiisu nima qaba. Mitiiree jireenya keenya keessatti jechuudha. Garuu kuni kaayyoo keenya sana yeroo galmaan geenyu sanaa fi adeemsa nu barbaachisudha inni sun. Kan akka hojjenneef garuu kan gammachuu keenya hatee akka nuyi ittiin quufne nu godhu wanti tokko waan baay'ee yoo jiraate akka dhuunfaa kootti kan namanu waan to'annoo keenya alaati. Amma fakkeenyaaf gammachuu oolee an jeequu yoon barbaade waan salphaadha waanuma xiqqoodhaan oolee ati gaafan si ilaalu baay'ee manatti fokkistaan. Amma ani natti hin bareeddu si caalaa abaluutu irra cimaadha gaafan taa'ee yaadu nama gaariin namu gaa'aa natti hin fakkaatu yoon jedhe amma guyyaa mucaa kanaa tootaalii balleessuu nan danda'a. Waani sati sila external influence jettee jechuudha waan bakkeedhaa dhufutu jireenya keenya nu jeeqa yeroo baay'ee. Kanaafan gammachuu keenya yookiin wanti nu keessa jiru yooma waan nu keessa jiru yoo ta'e malee waan alaa dhufu inni babur. Amma fakkeenyaaf namni gaafa garmalee beekamu yookiin gaafa garmalee qabeenya argatu gammada ta'ee gammachuu isaa achirra taanaan hin bada qabeenyi bor. Yookiin immoo beekamtiinis hin bada. Waggaa tokko lama caalaa beekamaa taateen turtachi booddee hin tura. Nama 1980 keessa baay'ee beekamaa ta'e hin beenu nuti amma. Utuu dhufeete har'a namni karaa irratti isa baru hin jiru. Kanaafiyyuu waan gammachuu keenya hatu yeroo baay'een wanta bakkeedhaa dhufudha. Waan namni waa'ee koo maal yaada jecha nama namni maal naan jedha waan to'annoo kee ala jiru jira mitiire inni baay'ee mas rakkisa. Siistamiin biyyaa baay'ee si rakkisa. Kanaaf gaafurmaatti isaa maalidha yaadanii keessa jirta ta'ennaan isa fudhattee isa jijjiiruu fi achi keessatti ittiin jiraachuu isa deengadda kaasne jechuudha. Bokkaan roobaa irra taanaan dibaabee kee qabattee bahuudha malee amma bokkaan caamutteetti ol deebitee rafuun gaarii miti. Isa sila jettani yeroo biraa professionalizimii irratti sirriitti haasofna. Professionalizimii irratti mata duree irratti yeroo biraa haasofna. Garuu maali the best accountant qabaachuu qabna lakkoofsa nama taphatu. The best manager ante qabaachuu dream isaa kan ta'e qabaachuu qabna. Jira nama akkasii sun jiru jechuun miti. Beekam jira kanaaf isa passion isaa kan ta'e qabaachuu qabna kan qabus jira. The best warroota ta'anii professionalism irratti qabaachuu qabna. Maanni kana sila yoo keenyaaf jira isa ignore gochuu miti. Kanaaf isa professionalism irratti sirriitti haasofna baay'ee dhimma jabaas mata duree jabaa waan ta'eef isa yeroo biraan kaasna kana gara dhumuutti finna oliin isaan jiroo jiraate garuu jala waan inni sararuu barbaadu tokko lamadha egaa amma akkas jettee yeroo baay'ee jireenya qabnutti satisfied soon taane akka gammannu nu godhaadhee ana yaadu tokko yeroo baay'ee yoo dhageessan abbaa haa ta'u haadha ani ijoollee kiyyaafan jira yeroo jedhan faa dhageessan hin beektanii ani hin taa'uun tureeyyuu maquma ijoollee kanaa ta'u kan maquma akkas ta'edha waan akkas ta'eef waan jedhamu jira kana waan keessa jira san jaalatanii haa ta'u maalis ta'anii waan jiraataniif wayii qabu. Dirqama waan jiraataniif qabu jechuudha. Kanaaf chaalenjiin dhufaa hin gammadu hin gaddus hin boos maalis yoo ta'e garuu maal qabu? Faamiliitu jira ijoolleetu jira miti. Waay maaliif isa jedhu qabu dudduuba isaaniiti. Yaa what's your why? Kanaaf inni sun akka jiraatu si godha. Maaliif? Kanaaf kaayyoo yeroo jennu amma maaliif isa jiraannu sun yeroo jiru gartee itti gammadee ma jiraachuu malee option hin qabdu. Mucaa diimaa godhadheettee gurraacha godhattee akka chuuti durba jechuun itti gammadee maatii isa wajjin hin jiraatta. Kanaaf amma deemsa jireenyaa keessatti wanni nu itti gammannu sun waa'ee maaf yoo jennee waa'ee sun achi jira taanaan amma waa'ee saniitti okufnees yoo kaanees yoo dhabnees yoo argannees maalis yoo taane baankiidhaan isa gorree achiin dhiisnee karaa biraa soo yaalle waa'een sun garas jira. Gaafa waa'ee san bira geessu yookaan satisfied taata yookaan immoo isa immoo milkeessitee anan biraatu immoo ta'uu danda'a. Mitire indiin tokko immoo jalqaba waan biraatee waan jedhamu jira. Kanaaf
Kanaaf deemsa jireenyaa keessatti waa'ee qabnu taanaan baay'ee nun dhukkubu. Waa'een sun karaa keenya baay'ee determine godha. Jiruu keenya baay'ee determine godha. Waa'een sun amma akka nuyi haasofnu waa'een keessa jiru taanaan baay'ee yookaan asuma wajjin haasoo sirraan eegamu ta'a. Mitiree waa'een sun deestiniin sun wanti nu barbaannu sun laayif joornii keessatti hiriyoota hin barbaanne ta'e sirraa achi baasuu danda'a ta'a. Kanatti fakkaata baay'inaan laayif joornii keenya yookaan jireenya deemnu keessatti galma yookaan kaayyoo waan jennu kanaaf amma isa kaayyoo kitaaba kaayyoo dhabus miti amma namoota kaayyoof jiraachuudhaan motivational speeches gochaa arramti forreal dargaggootas miti waan ta'e milkeessuudhaaf maatii keenyaaf waa ta'e gochuu ta'uu danda'a faamilii keenyaaf jiraachuu ta'uu danda'a waan sani milkeessuu keessatti garuu sokkee bakka ittiin gammada because waa'een kiyya maatii kiyya waa'een kiyya galma sanidha galma sanii yeroo deemtu waan baay'een dhufuu danda'a akka itti immoo externally baay'een jira. Isa ofirraa maddiitti qabuun dirqama jechuudha. Yaa booda I think yookaan mata duree isa gara biraa keessatti hin kaasna waan sanii maddiitti qabuun sirraa eegama taananii waa'ee saniif waan jiraataniif hin dhiista miti maatii kee eeguudhaaf jettee wantoota eksternaaliti dhufan hundumaa isaanii kochuu jalatti eeguun kee nafuka danda'aati akka jechuuti. Kanaaf akka waaqoon jette baay'ee eksternaalii kanaaf eksternaalii maaneejii gochuu dandeenyu yeroo baay'ee immoo hin goonu dabarsinee kennina miti jechuun jireenya keenyatti akka hin gammanne nu godhan faamilii keenyaa ta'u almost faamilii irratti beesdee haa taanuti namni an biraa kaate dhufee waasiin jedhee gammachuu kan waliin jireenya san jeeqataadhanii isa sanatti ittisuu hin dandeessa dhaabuu hin dandeessaati nama an biraa miti yookaan immoo nutti dhufe maaliin godha waan jettu miti waan baay'eessaa negative energy sii kenna taanan akka amma waaqoon jedhee kutuudha miti ittaanii immoo internaaliin immoo ati immoo maal ofiin jetta an fokkisaadha an hin ta'uudha. Kanaaf internaaliin kee isa external sana resist akka godhu si godha jedheetiin yaada. Wanti si keessa guutee jiru sun ani sokkee ani injijiruum kana kun giftidhaan waaqayyo sana ana akkasitti na uumuu barbaade na uume jedhee amma namanetti ani waan tokko natti hin dhaga'amu. Injijiramu ka fokkista akkasii okay kanatti na uume raana akkanatti uumamuudha. Kanaaf ati fokkista ammoo naan jedhe yeroo hundumaa enerjii kana natti mee booda turee an fokkisaadha akkan jedhu na godha. Negative energy irra deddeebi'u kun isa san ofirraa kutta. Internaalii garuu kan uumama waaqayyoodha. Uumama uumati ani wanti jedhu jiraata. Kanaaf akka hin gammanne jechuun akka amma jenne satisfaction sana doon taane gammachuma jiraannu keessatti happy taane akka hin deemne wanta nu godhan maddii ittiin qabna. Gufuu sila nu dhayeetti san immoo of jalaan kaasne yeroo deebinu akka nu rukunneef jechuudha. Miti waa sirreessaan deemna zan jireenyi maane itti fufa. Miti xiyyaaf agarsiistuu gara fuulduraatti jireenyi hin deemne amma jirruutti. Of ceephaasoo ta'e hin jiraan oo gammanni haa ta'u jedhanii hin jiraan asinis yaallee hin jiraan asinis oo yaalle hin jiraan sigalee inni guddaan immoo of ceephoo keessatti yeroo hundumaa of ceephaata yeroo ta'u jireenya jiraattutti amma jijjiirratti cal jettee of ceephataanan waan baay'ee luuzii gooname environmentii keenya luuzii goona maal inni of yeroo hundumaa of ceephaa waan jedhu jiraannaa. Afaan kee dammaan qabee kanuma itti fufiiti waan irratti of ceepha'uu qabnuu fi waan irratti of ceepha'uu hin qabne jira jedhee man yaada. Callisnee immoo of ceepha'uu dhiisnee wanta hundumaa fudhannu amma gaafa dogoggoroo hojjettu gaafa yeroo kee bakka hin taanetti balleessitu teessee of ceepha'uu kee isa dalga akkasii nu banneef jedhe. Maal kana wajjin haasa'uun kana karaa wal qajeelchuu isa amma anan jechuun an barbaade. Maal jechuun of ceephoo waan sirriin taanatti of ceephoon dirqamadha. Waan fooyyessuun irratti of ceephaa fooyyessuun sirriidha. Isa miti. Garuu waan hin jijjiirre irratti jireenya jiraannu irratti deemsa deemnu kana keessatti of ceephaa ofuma ceephaa sokkinaa jechuudha. Akka hamma immoo dhaabannee ilaallee maalimmoo fooyyessa maalimmoo sirreessa maalimmoo ol butaatee dhufa. Mataansaa deemsichi nu goonu immoo mataansaa gara gammachuutti si nuffisuu danda'a jechuudha. Tokko feelee goona tokko immoo milkaa'uu danda'a. Feelii shan boodas immoo milkaa'uu dandeenya miti waan hin taane baay'ee booda. Kanaafi amma dandeenyutti numti mataan keenya egaa amma nama gorsaatiin jiru akka jennee nu gorsatti gorsaa tokko. Kanaaf eksternaalii wantoota dhufan amma dandeenye kochoo keenya bal'ifannee ofirraa dandamachuu waan sirreessinu sirreessuu waan immoo fudhannu immoo fudhachuu dafnee fudhachuu yoo hin taane baay'een dhaga'u kana baay'ee dargaggoota baay'ee irraa wanti hin dhaga'u kanadha. Waggaa darbee of ceephoo baranas of ceephoo. Maal fa'aa fudhannume bakka itti dhalanne amma bakka itti dhalanne fudhanne jijjiiruu hin dandeenyu bifa keenya hojjaa keenya waan jijjiiruu hin dandeenye numa fudhanna
amma qaama keenya yoo gar malee furdatte hir'isuu dandeessa yoo gar malee irratti furdisuu dandeessa waan jijjiiruu dandeessu nama jijjiirti. Amma waan jedhu beektaa biyya ittiin dhalattee jijjiirtu malee biyya jiraatu jijjiiruu dandeessa. Jijjiiruu dandeessa. Exactly. Ceephoo amma ceephoo amma of ceephoon suni lafatti barbaachisus qaba saayidii lamaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Negatiivii jira pozitiivii jira. Ibaaluutii of gochuu qabda pozitiivili. Callistee amma jiru namooti mee negatiiv maayindid ta'an jiru. Waa'ee namaa sooftuu hin taane garuu akkasumatti ammaluma negatiivii namooti qaban jiru kompileenirii ta'uu amma sadargammaa oleedhaan maal jettee namatti fakkeenyatti har'a natti fokkisaa jirtaatti. Tisoo kee oleedhaaf nama olee irratti waas hin dabalu waas irraa hin hir'isu. Namoota tokko tokko jiru namooti negatiivii ta'anii olee sitti bareedee jira yoo tetteeni ahaa kaleessa fokkisaan olee hoo kan jedhan immoo jiru. Namicha appreciate gochuun isaa garuu sirrii isaa amma bareeddee jirta yoo isin jedhe uffannaan kee gaariidha yoo isin jedhe anoo kaleessa sin agarre isa kaleessaa kaasuu maal barbaachise. Kun negatiiviti. An kaleessa sin agarre kaleessa wal biraan ollee waliin agarre awoo waan kaleessa fokkisaan olee jechuun maal barbaachise. Kun negatiiviti. Mirga qaba. Sobeenaan jedhee fudhachuu nan danda'a. Danda'a. Natti bareedne laata jedhee of jaalluu nan danda'a. Dhuguma naan jedhees kaleessa jedhee fudhachuu danda'u anadha. Maalimmoo ibsa beektaa kun kaleessa natti bareedne yoo inni deessi gaafatee iddoon ofii qabu mul'isa. Iddoon ofii qabu mul'isa. Maaliifi utuu ati sitti bareedeera namni tokko tokko amma sitti bareedeera jechuun barbaachisu. Namni isaa galatu bareeduuf iyyuu jedhee oole garuu namni hin bareedda naan jedhee dhiisee ati hojjaan kee dheeraadha naan jedhee gabaabaadha naan jedhee anamma waan natti dabaluun qabu waan narraa hir'isuun qaban yoo namni tokkos immoo waan hamaa kee dubbate immoo sitti dhaga'ama beekta akka nama tokkotti garuu iddooma dhaabbataa kennuufiifidha waan ta'e sanaa fi amma fakkeenyaa fi rifeensa kee kana gaggabaabsadhu yoo siin jedhe namni gaariitti fudhachuu dandeessati. Yookiin immoo hamaattis fudhachuu dandeessa. Maa inni gaggabaabsadhuun situ waa'ee kanaa natti hima ati eenyuudhati. Namni jedhu isin jiraata jechuudha. Waan taatee tokko tun taane hiikaa nuyi taatee sanaaf laannutu gammachuu keenya determaayinii godha jechuudha. Maayindii keenya yeroo hundumaa gara pozitiivii irra yoo fudhanne wanti baay'een isaa jechuun amma sammaa irratti fakkeenya tokko yoo daballee namoota tokko tokko immoo callisanii dadhabbii isaanii waan ofii isaanii sirreessuu danda'an tokko bileemii godhu nama biraa irratti. For example waan ta'e hojjettee waa balleessite maal fakkeenyuma naannoo kana jirtu waan ta'e fudhadhe nuti tola. Waan hojjettee waa balleessite amma kana maayikii kananii isa dhiisi maal goota maayikii hin buuqqisiniiti. Amma fakkeenyaaf ganama sa'aatii lamatti hojii galte yoo ta'e sa'aatii tokkotti yoo baate karaan hin cuccufama. 12 walakkaatti yoo baate karaan banaadha. Namni garuu tokkotti ka'eetu maaliif guyyaa fatte gaafa jettu karaatu cuccufaa ta'e siin. Garuu rakkinni isaanii guddaan eenyu bira resti fakkaata. Dafee otuu ribaa ka'eeti kutuu karaan cuccufamee gahuu danda'a. Waan baay'een kanaaf hidhanni sila of ceephaa'uun gaariidha nu jennee fi waan of sirreessuu qabne of ceephaa'uu qabna. Waan humna keenyaa ol ta'e waan sirreessuu hin dandeenye immoo it's okay fudhadheera waan kana jijjiiruu hin danda'u waan ta'eef isa taanu itti fufnaa jechuuf jedheeni goona itti fufu. Yaada dabalataan na beeku. Kanumarraa walitti funaanii itti dabale. Ceephoonii anu akkuma sila haasaa ture wanta inni dudduuba isaa wanta jiru irratti utuu hundaa'amee ceephaamee gaariidha jedhee yaada. Tokko sana lammaffaa immoo inaaffaamtu gosa qaba. Inaaffaa gaarii nuti qabnuu fi inaaffaamti akkasumatti duuchaamatti nuti hinaafnu jira jireenya keessatti jechuudha. Amma ceephoon inni bakka jijjiirachuu waa rafanii ka'uu dadhabuu maal kuni waan gaariidha. Sigalee of jijjiiruu wanta yaaltuudha bor jijjiiruu wanta dandeessudha gadi ta'eef ceephoos akkasiitu nutti dhaga'ama taanaan ceephoos akkamittiin nama milkoominni illee akkuma abbaan hiikkate garuu nama sammuu koo keessa jiru sana akkamittiin yaanni jedhee of ceephaa taanaan waan gaariidha baay'ee taa ceepha'u itti ofii ceepha'u ofii ceephaan jiru of ceepha'uu isaa kan nuti agarru gaafanni akshinii agarsiisuu jalqabudha. Gaafa of jijjiiruu jalqabu sana argatiteef ceephoon akkasii of baay'ee magaariidha. Ceephoon naaffaan gadheen garuu isa gadi ittiin nama godhudha. Amma fakkeenyaaf jechoota negatiivii warroota akkasii namooti akkasii baay'ee yeroo tokko baay'ee jireenya keenya keessatti hin barbaachisu jedhee yaadan. Utuu nama kaampaanii qabaadheeti foolti faayindarii nama ta'e tokkoon kaa'adhan. Isuma dhugaa. Maaliif seete karan hin agarreerraa negatiivii kaampaanii sana waan argaa jiru qaba jechuudha. Siinsi fayyada garuu namichaaf gaarii miti. Gaarii ta'uu dhiisuu danda'ame sammaa hojii isaa ta'e namichaaf. Sigalee ani immoo nan kaffalaaf.
meeking birrii tan gaddaraaf si galee miti. Namoonni akkasii jireenya keenya keessatti ilmoo barbaachisu jedhee yaada dhugaa. Ta'uu hin jajjabeessinu dhaqate. Maaliif seeti? Egaa hojii godhate inni akkasii sirriima miti eenyuyyuu itti waliin galu. Eenyuyyuu jechuun inni sila edaa makaasaa ture mana namni ijaaru tokko mana namni ijaaru citaa waliin saamu jedhama miti. Mana namni ijaaru tokko ijaaramni mana tokko qorqorroo edaama mukaa edaama waa ta'ee edaama yoo bilookeetii ta'e immoo edaama simintoo akkas si galee jireenya keessattis dhalli namaa akkas profeshinii kana idoo profeshinii sana idoo profeshinii sana hojjetaa karaarraa tokko idoo taaksii shufeerii idoo akkas akkasi jireenya walitti edaama sanadha. Sana keessatti kontribuushinii ta'e tokko qabaachuuf edaama ta'e tokko qabaachuuf maafaan akkas hin taane itti of ceephaata taanaani jabaadhuu ceephaa. Maaloo baay'ee kana ko callistee mamii waan hin dandeenye hin danda'ottee amanuun gaariidha baay'ee fudhachuuti. Artamma callis dirree kubbaa miilaa keessatti hin dandeessu taanaan kubbaa miilaa taphachuu hin dandeessu taanaan dirree keessa dhaabattee taakeettaan na qabachuun barbaachisu. Inuman hin danda'u ba'ee shaakalee dhufee seenaa. Ajandaa guddaa itti deemnu waa ceephoo garuu egaa jechuun jireenya jiraannu akka hin gammanne nu godhee of ceephaanu jedheef ceephoo wajjin wal qabataadha malee mata duree guddaan kaasna. Maal jechuudha? Cal jetteen jijjiirtu taanaan waan ta'e gochaatee of hin ceephaatu taanaan achuma teessee of ceephaa taanaan homaa gatii hin qabuudhaadha. Ta'in jechuun biyyi kun homaa faayidaa hin qabu biyyi kun ikoonomiin isaa du'aadha jettee biyya biraa dhaquudhaaf yaalii homaa gochaa hin jirtu taanaan. Akshanii agarsiistu taanaan. Waan ta'e fooyyessuu hin dandeessu taanaan. Maal gatii qabaadhaadha ceephoon. Kanaaf wanta nu dandeenyu kan jennee kaan wanti nu dandeenye wanti ceephaanu baay'eedhaam. Siyaasi biyya kanaa gaarii miti wanne dhattee jijjiiruu hin dandeenye inni dhiista waan akkasii. Yeroo hundumaa waa'ee isaa ceephaan jiraachuu dhiisuudha jechuudha. Isa caalaa garuu amma waan nu ceephoo kaasnu jireenya kee wajjin waan hidhatu. Daayirektii ta'ee si bira si harka jiraatee akka sila kaasnee waa'ee biyya kun hin ta'u jechaati waa'ee biyya biraa yaadda taanan biyya san garuu deemuudhaaf yookaan immoo gara isaatti tattaaffii yaaliin gootu taanan maal gatii qabaadha ceephoo san anamma kaasaaru yeroo biraatti deebinaa waan baay'ee kaasneerra waan raafan yeroo biraatti deebinaa garuu gara dhumaatti yeroon keenyas waan deemuufi daawwattoonni keenyas nu dhagaati jiru gara dhumaatti waan jettan hoo jiraate. Cuma jalqabnee fitire. Jireenya jiraannutti gammadoodha kaasnee finiira already waama jettan. Baay'ee asumni baay'ee namatti tola baay'ee. Egaa jireenyi jiraannu adeemsa qaba. An adeemsatti namanas jedheeraniire kana. Adeemsa keessa waan baay'ee jira. Adeemsuma wanti jechi jedhu mataan isaa hiika baay'ee of keessa qaba mitiire. Adeemsa keessa kufuu jira, ka'uu jira, deemuu jira, dhaabbachuu jira. Waan baay'ee of keessaa qaba. Garuu numa deema ammooti. So adeemsa na deemu keessatti jireenya kootiif gaariidha jedhee amma karaa wayii qabadhee daandii wayii qabadhee keessa deemaa jirutti gammadaaman lafan itti quufu bira gaadhe yaadaan. Kanaan yoo guduu fedhatti tura. Gahi. Maaloo gahi. Asinis deebi'u. Ani jireenya keenya keessatti wanta gammachuu keenya irra keenyu wanta to'annoo keenya jala jiru. Yoo goone gaariidha jedheen yaada. Waan to'annoo keenya ala jiru fudhachuun ala filannoo biraa waan hin qabneefi wantichi immoo akka nu yaadnetti nu deemuu dhiisuu danda'a waan ta'eef gammachuu keenya waanuma guyyaa guyyaatti goonu waan ofii keenyaa goonurra yoo goone waan to'annoo keenya keessa jalarru yoo goone caalaatti yeroo baay'ee harka caalaa jireenya keenyaa gammachuudhaan dabarsuu dandeenya jedheen yaada. Baay'ee gaggaariidha haalli gabaabinaan itti dubbattan kun. Anis haalli keessa jirru akkuma jirutti ta'e waan naannoo keenya nuu kennu akkuma jirutti ta'e wanti harka keenya keessa jiru garuu yeroo hundumaa akka nu jijjiiruu danda'utti yaaduudhaatti qabna. Sammuun nuti baannee jirru akkasumatti uumamaa wantoonni qabnu jechuudha. Ilaalchi keenya wantoonni baay'een nuun akka nu guddisuu danda'an akka improve nu gochuu danda'anii amannee fudhachuudhaatti qabna jalqaba. Tolee jennee fudhannee achiin booddee jijjiiruu dandeenya. Yeroo hundumaa maayindiin keenya kompleenii dhiyeessa taanaanii gaarii miti. Hin dhiyeessinii miti haa dhiyeessu gaariidha. Garuu yeroo hundumaa dhiyeessa taanaanii nama progressiin agarsiisne taana. Namuma waa ta'e funaanaa oolu taana. Adeemsa wayii guddina wayii hin agarsiisnu jechuudha. Sababii kana iddooma jirrutti bakka jirrutti kaleessa keenyarra har'a waan ta'e fooyya'aa tokko waan haaraa tokko baruuf waan
galma keenya jennee yaadne paashinii keenya jennee yaadne sanatti nu buutuu danda'u jennee yaadne sana siqu amma fakkeenyaaf hiriyoota kutuu yoo jedhame maal sana. So garaagarummaa jiran sana fudhannee wantoota keessa jirru adeemsa keessa jirru sana fudhannee kaleessa keenya irra har'a amma fakkeenyaaf namni konkolaachisaa gaarii ta'uu barbaadu tokko adeemsa guyyaa keessatti maaluuf guddisuu qaba jedhu yoo yaade adeemsa isaa sana keessatti immoo hiriyoota isaa otoo hin taane maatiin isaa iyyuu danqaatti ta'u taanaan maatii isaa iyyuu akutuudhaan an akka ilaalcha dhuunfaa kootti. Sigalee wanti naaf gaaraantii ta'uu danda'u paashinii koodha jedhee amaneennaan hakutu hiriyummaasa. Garuu akshinii amma fudhachaa jirutti adeemsa yaadatti fixee achi gahee sadarkaa sanarra gahee otoo hin taane adeemsa keessa wanti sun gofuutti yoo ta'e hakutu. Maaloo kutaa. Ilaalcha isaatiin it's okay. Egaa baay'ee haasofne ani gara dhumaatti waa jedheen xumurraa gasila ka'ee wanti baay'een inspire na godhu haay seedudha jechuun haay keef jiraadhu jechuun waan jira maaliif jiraata wanti jedhu deemsa jireenyaa keenya keessatti gammachuun keenya baay'ee akka ta'u godha wanti jedhu na keessatti cima waan ta'eef isamarratti waa dubbadha wanti isin kaastan baay'ee tuqaawwan baay'ee barbaachisoo ta'anidhaan kan kaastanii dhuguma immoo wal beekna nuyi immoo jireenya jiraannu wal beekna namatti waa himaarra miti waan qabnuu fi waan experience goonee wajjinis dabarsine qofaatti immoo wanti ofii keenya immoo jiraannu jira isadhaas immoo kanaasofnu environment keessa jiraanna hawaasa keessas jiraanna isas kaasniti kanaasaa jiru malee nama waa gorsaa jirras miti kun jalanuu sararamuu qaba garuu sinis waa'ee akka qabda waan hin beekuu fi ani beeka waaqum maaliif akka inni deemu oliin maaliif abdiin maaliif akka deemu baay'een ijoolleen naannoo keenya jiran waa'ee isaanii jechuun maaliif hin jiraadha waan jedhan waan baay'ee isaa qabu waan hin beekuu fi jireenya jiraanutti amma dandeenya happiness isaanii fi wanti nu jiraannu ispeeshaalii immoo dargaggootaaf baay'ee importantiidha Italiyaaniin kana yaadu nuuf baay'ee importantiidha akkasilee maatiidhaaf yeroo baay'ee abbaadhaaf waa'een isaa ijoollee isaa ta'uu danda'a baay'inaan achitti rakkoo arginu harmee tokkoof waa'een ishee ijoollee ta'uu dandeessi rakkoon agarru gara dargaggootaa yeroo dhufnu garuu baay'inaanii yoo maatiin dhaabbanne yoo maal jennee kompileeniin nu goonu akka jennee wanti nu ceephoofnu waan baay'ee waan ta'eef amma danda'amee galmi yoo jira taanuun waa'ee wanti nani deemuuf tokko laayif joornii san keessatti deemsa san keessatti waa'een tokko jira taananii uuma baay'eetti gammaduuf dadhabne hogga gammadoo illee taane guyyaatti waa cobsaatti deemuudhaa fi ganama yeroo kaanu beenna maal akka goonu. Tire iftaan yeroo deemnu waajjira sanis yoo deemnu achiin akka dabarru beekna jechuudha. Of course waan baay'ee waan dabarsineef waaqoo saarraa osoo hin taane waaqoo kaleessa mana barumsaatti deddeebisanis waan beeknuuf waaqoo saarraa kanaa fi mana barumsaatti deddeebisaa waasa barsiise malee kan qabuuf ture. Darbuu qabaa waan jenneef sila jechuudha. Kanaaf waa'ee namni qabu immoo gara biraatti isa geessa. Yeroo hundumaa immoo aktarii ta'ee taatoo ta'eetti fufuu dhiisuu danda'a hin beeknu. Waa'een isaas ta'uu dhiisuu danda'a ammas asiin darbuu qaba ta'a malee hin beeknu. Kanaaf waa'een sun isin dadhabsiisu miti inkaata itti hojjetta akkaataa amma itti waan baay'ee ofirraatti ittis ta'a waan harka kee keessa jiru duwwaa irratti xiyyeeffattee hojjetta waa'een sun hoo jiraate kanaaf achirratti fookasii goone hoo jala murannee an kanaafan deema kanaaf sittin hoo sittin qorru hoo ta'es hoo gaddites inkoofta inkaata waa'een sun jira waa'ee san deemuu keessatti garuu gammadda achi keessatti sitti tolee deemta itti qoofnee soo ta'e jechuudha kanaaf kan itti qooftan rageessee yoo ammoo ittiin quufnes yoo gidduutti illee feelii godhee deemteera taati. Kanaaf teenyee akkas ta'urra teenyee akkas hin taane teenyee asiin bu'ee teenyee asiin qilleensee jechuu caalaa nama isaa fudhatameefis nama fudhatamneefis amma naa galanii wanti jechuu barbaadu yoo itti adeemne waa'ee keenyaaf. Asoonuu hin taane lees gooba ka'i hin jalqabna gara waan barbaannu saniitti. Biyya nuun taane lees goon deemna gara waan deemuu qabnu ta'ee dhugumaan jedha lees goon jedhaan hin deemu. So deemi ka'i gara sanitti mali ani anan jechaati jiru jechuudha. So kanaan xumuraa waan ta'e hojjenna waan hin barbaanne hojjechaa jira gara waan barbaannu ta'e har'a gatii bahee miti garuu gara sanitti waan si geessu shaakali gara sanitti waan si geessu godhi gaafadhu itti adeemi garuu teenyeema waan hin taane waama negatiivii waama ceephodhu waa somneesi waa ittiin hin buusnu taanan gatiin qabu taanan yaallees sanuma osoo yaallees sanuma yoo ta'e yaaluu sanii wayyu inni nu geessa waan ta'eef kanaaf akkas ogoon gaarii ta'a
Egaa har'a jireenya jiraanutti gammadaadhaati gaaffii keenya daawwattoota keenyaafis kan dhiisnu ogeessota kaameeraa jireenya jiraattonitti gammaduudha. Ogeessa sagalee. Wanti nuti asirratti haasaa olle hundumti isaa muraasa yoo isin fayyade jenneeti malee akka barsiisa wayita akkas hin qabatan hin barbaannu. Ilaalchuma keenya jireenya keenya keessatti nutis irraa barachaa irraa suma teenye. Of jijjiiraa of guddisaa wantoota nuti deemaa jirru dhagatiteef muraasa yoo isin fayyade jenneeti adaraa jechoota keessa Ingiliffa akka namatti dhalatitti fayyadamne kana nurraan ilaalinaa isiniin jenna guddaa galatoomaa beektu baay'ee isin jaallanna. Dhiifama Ingiliffa. Akkas godhaa egaa kana fakkaataa dhimmi jireenya jiraanutti gammaduudhaan deemsa deemnutti waan jedhu wanti nu kaasne kana fakkaataa. Asumatti kutaa lama fa'aa hojjetamuuf baay'eedhaan dhumu dhuman qabu warra gorsanis taa'anii miti hin dubbanne waama yaanurraa waan nu botaniiru waan of dhiphisnu qabnu laayifii keenya haasofnaa waan beeknu walitti haasofnaa tis okay yoo namni fayyadu jiraate fayyadu baay'ee galatoomaa sin jaallanna. Egaa kana fakkaataa walumaa gala daawwattoonni nu daawwachaa turanis yeroo dheeraa fudhataniiru yeroo isaan irraa yeroo qaalirraa kan nu kennanii namoota nu daawwachaa jirtan hunduma keessan singalateeffannaa yeroo nu laattanii fi akka mata duree keenyatti immoo gammachuu isaanii akka baay'atu mana isaaniitti gammachuu isaanii akka baay'atu keessumaa tumtee laate inni kuni mana isaaniitti gammachuun akka baay'atu hojii isaanii keessatti waan danda'an immoo akka yaalan waan manu jenne keessaa waan ta'e yoo hafeef immoo gammachuu keenya koomentii nuuf godhanii waan itti tole yoo waan sirreessuus qabaanne waan irra dabarsuu qabaanne immoo akka nuuf galchan gamanumaan hin gaafannaa gammachuu isiniif baay'atu yeroo gaarii qabaadhaa. Deemsa jireenyaa qabdan keessatti amma dandeessan gammadaatitti adeemuudhaa fi yaala wanti jedhu ergaa kiyyaa ittiin quufinaa garuu deema. Warri gammanne simmoo rakkina qaban kun asan jira hundumti keenya wal duukaa guddaan. Itti adeemnu tarii wanti kompleksitee wanti ifan taane waan biraa ekspertii wanti barbaadu wanti akkasii immoo jiraatee nus immoo tamanne keessumaa fi yeroo dhufu immoo bal'aa irratti kan mari'annu ta'a. Waaqayyo yeroo keenya hundumaa gammachuun waa godhu laata. Gadda nurraa fageessu ulfaadhaa. Thank you. Galatoomaa.